yaa jedhe dhiifamni sun dogoggora ta'eera taanaan Sigalemti malee dhimma nama hin qabu. baay'een amma kana intini ishuu guddaa godhatee mataa Yaa ishuun kun ishuu guddaa godhatee dhageela caalchu. yaa baay'ee Kabadu dhiifama gaafachuun dirqama keeti. jedheem dhiifama jedheem kun Yaa ijoollee Oromoo dhiifama gaafadhu. yaa dhiifama sun akka balleessaatti fudhatameera taanaan an akka balleessaatti fudhanne akka sammuu kootti namni hundumtuu immoo just viewunsaa tokko miti kanaaf maayinii dhiifama jedheera tootaalii gabaabamatti dhiifama guddaadhaan xumure baqa haanni koo maallaqoota seete ammantinaan dhiifama jechuudha waan godha dhilatu waraananiiti waan godhan hin beekanii dhiisii fedhe utuu waraananiitu dhiiksanii utuu ajjeesaa jiran utuu fannisaa jiranii waan godhan hin beekaniiti dhiisii fedhe warra waraanaa jiru warra ajjeesaa jiru warra gara boollaatti sababaa jiruu fi fannifama isaaniif utuu du'aa jiru isaaniif utuu aarsaa ta'aa jiru utuu dhiigni isaa dhangala'u utuu garafamaa jiru waan godhan hin beekaniiti dhiisiif jedhe soo dhiifama gaafa gootu sababa gaarii hojjettee miti kanatti waaqayyo wajjin jiraachaa jiru. Maaliif daallachaaniif ልዕልtiin sitti gowwomanii beektaa bakka maaliif mana jaraatti galtee maqaa Oromoo tokko tuqxeedha malee si biratti tokko xalaata kanarratti akkam seete beezaa koo baay'ee haasa'uu barbaadeen miti wanta san qoyaatti chaanis seenee haasa'uu barbaadeen turre jechuun caal jedhanii nan dubbadha caal isaan already topiikii mansuuf kaasanii ture akkamitti akkan seene isinitti hime jalqabarraa kaastanii dhaggeeffattaniittu yoo ta'e qofadha wanta kun kan isinii galuu danda'u hojiitiin bahee akka tasaa diraayivii sa'aatii lamaa jaan godhuu fi yaa'u muuziqaa dhaggeeffachaa yookiin immoo wanti jechaa karaa koofaa yeroo baay'ee tiiktaakii seena taa'ee tiiktaakii seena har'adha taa'ee kan tiiktaakii seenaa achi booddee maaltu ta'ee seetanii yeroon seenu bakka maqaan mansuur ol galagalee gadi galagalee maal ta'eera achi booddee seeneen inni abbaa manaa kootii yoo dhugaa barbaadanii dhugaa isaa ibsuu እንደሚለውም አይደለም አማርኛም ኦሮሞፋን አከን ነው አንቺ አፋን ኦሮሞቲን ሀሰይ dhugaan isaa inni abbaa manaa literasi kennamee nama nagashuu didenaani an intani hin qabu jechuun social media dhiyoodha kan hin banee waan ta'eef intani hin qabu turenna abbaa manaa kootii waan ta'eef rakkoon uumame maalidha jedhee keessaan barreessee nagasheenaa booda meeseejii koo arganii booddee jechuudha achi seenee rakkoon jiru maayinii abbaa manaa kootii waan ta'eef wanni balleesseera ta'e inni ittiin gaafatamu kan isa fide anadha akka inni jedhu miti kanaaf maayinii ennaan akkas isa jedhe yoo ta'e sana balleesseera sobuu barbaachisaan turre ana wajjiniyyuu sanarratti kan inni Dr. Beezaa kan jedhu galchu kanaafi sun tootaalii dogoggora ture እንደገና immoo darbee wantoota inni tokko tokko sirrii hin turre sana akkasidha garuu isin immoo sanaan qabattanii jechuun sirrii hin ta'e sanaan ka'eetudha dubbichi Iyyoodaaf Mansuur immoo yoo ta'an Mansuur gaafa na bira jiru na bira taa'ee Iyyoodaa wajjin fiitiin oliif bilbilu baay'ee wal jaallatu baay'ee hiriyaa turanii icciitiin ta'ee jira icciitii sana asirratti yoon hime oduun hin dhaqa waan ta'eef nama dubbiin namni Iyyoodaafii wajjin wal jibbuu wanti sin jedhaa jiru bareeroo haasuuf haasaa kee filataa haasa'ii icciitii personaalii naasan kanan jedhuufidha ቆይ ዋንተ malee mucaan beezaa keeriin as gabbiyaat ilaalaan jira sirriin bor isa gaafachuu argina yeroo inni laayivii seenu Mansuur seentanii akkasidha dhugaadha indaganaa waan isaan wajjin haasa'aa turan even online iyyuu dhabdan yoo sarchi gootan እና torban lama torban sadii dura na biraa deemuu isaan dura hiriyaa turanii waliif bilbiluu kan isin ajaa'ibu keessaa even ganamaaf galgala yeroo guyyaatti sadii afur bilbilee akkamitti ilaalte akkamidha Ameerikaan akkamidha asiskootu maal nama jechaa turedha cubbuun gaarii miti akkas ture isa waan biraa waan siyaasa ምናምን isa isaan odeessan intanii sin jedhu hin hordofuu san nama akkasiis miti siyaasa nama hordofuus miti kanadha inni kan biraan nama kan biraa immoo maqaa jedhamu barbaadu irra deebi'ee
maqaa namaan dha'u seeraan deemaan jira waan ta'eef sun immoo maaliifin tarkaanfii fudhachuu fi maqaa jechuu barbaade jalqaba irratti akka intala Oromoo tokkotti akka ilma Oromoo tokkotti gorsaan hin dhufne arrabaan dhufame gaafa ilaalu keessaan namoonni immoo screenshot godhanii sagalee wajjin waraabanii natti ergaa turanii achii hojiirran ture achii yeroon xumuree ba'u isas nan ilaale diinummaa maalii walirraa qabna nan beektu isheen beektu achii booddeedha kan inni ripoorti godhee silkii ishee maqaa ishee guutuu wajjin waan hundumaa adreesii ishee wajjin argadhee achii booddeedha kan dubbiin jalqabe jechuudha. Inna an nama loluufis nama wajjin wal loluu nama arrabsuu itiksiin hoos eeyyamu aadaa Oromoos miti aadaa Oromootti intalli durbaa nama arrabsitu. Caaltuu asirratti si deebisuu? Eeyyee. Asirratti deebisuu TikTok irra yeroo dhuftu jechuudha amma nuti haasa'aa jirra miti namoonni viidiyoo waraabanii post godhan fedhii jaraati mirga jaraati namni jara gaafatu hin jiru sigalee miti leeltis kan hojjette akkas jechuudha sigalee miti waraabamee post godhan hojjechuu isheen dura naanna gaafachuu qabdu dhageela politikiyyaa si qofa miti kan post godhamu namoota hedduu mana sigaliilaa namoota hedduutu post godhamu TikTokii kanarra jechuudha sigalee miti isin immoo nama siyaasaati sigalee malee hammeenyaaf fudhattee miti leeltis kan akkana gooti. Nama gaariidha. If you want kan leeltee talk asaba barbaade etu ati mana leelti deemtee wajjin haasoftii jiraatti jechuudha waan akkana natti muddame jettee wajjin haasoftii jiraatti jechuudha wanti kun iyyuu ture si galee miti qolle xiraat leeltee kan isin hambil jikone ammeenyaatti sin fudhatiin ati ani garuu walumaa galatti yaada tokkoon qabuutu wanti kun amma sumarfame maal ta'a dura waan kana hojjechuurra yeroo no maato araram wajjin haasa'an keessaan dhuftee even isheen easy ture iyyuu intalli jarman jiraattu maqaa isheen dha'u naa bilbiltee bilbila koo barbaadde jechuudha kan baay'ee keessaan na gorsaa turte hamma ammaatti kan na gorsitu obboleettii koo caalaa kan hin jaalladhe jirti namni tokko baay'ee isheen ajaa'ibsiifadha baay'ee smartiidha dursiteetu waan hundumaa na gaafattee na gorsitee akkasumti bakka kan kanadha kun kanadha itti even ituun bayeen dubbatiin dura na gorsaa turte akkasitti akka baateen dubbanne nutu fixa keessaan itti jechuudha sana gochuu qabdi turte isheen kunis dursitee warri kaan yeroo gadi galagashaniif ol galagashanii isaan wajjin hirmaachuurra okay wanti kun akkasidha isheenis Ameerikaa keessa jirteenis Ameerikaa keessa dhiisi bakka amma caaltu already darbe mini baay'ee wanti kun ijoollee barumsa nama diboko soo kanaaf wala araaraman rabbiin sodaadhaati nun tuffatina daalachaa fi leeltiin fidaati araaraman rakkoo akka ana akka sana araaraman no beesa nama tokko baasiti maayilli seetti fakkaate amma lola isaanii hin qabuun. No, but it's media. Lola jaraa hin qabdu garuu caaltu waan kaleessa haasofte biyya dhiifama galchaa kalafa dura booda deebiseen si galcha waliif biyya. Dhimma waan kana naasofnu neema sirratti baane mini faarfannaa dhaggeeffannee maali? Adigi jedhin. Deeyyee taaqanya waan barbaade waan itti fakkaatee dubbachuu danda'a. Namni tokko inaaffaa qaba yeroo ati sitti tolu yeroo ati bareeddu yeroo ati gammaddu yeroo ati wanti tokko ta'e am hoyyadhan yeroo san ol galagashanii suuraa koo gadi galagashan caaltuun bakka waan aartu waan tinitaatutti fakkaatee ture more kanaa ol bor Lamborghini 450 orderii godheera isa oofaan isaan argisiisa qoshaashota status isaan jiran irra deeme jechuudha. Nah, nazi masih jatuh kota. Why saya isi tambah why jadinya kita. Kalau berbadu, wah kayak orang kasa lah, gak apa-apa. Namni yeroo gadi si qabu barbaadu namni yeroo gadi intini si'achuu barbaadu waaqayyo immoo steeppii kee dabalaadha kan inni deemu. Kana waan ta'eef namni waan tokko na gochuu hin danda'u namni waan tokko na gochuu hin danda'u namni nam barsiisne anfii kooti even maatii koo iyyuu rattisne anfii koo nama of danda'u durii taasee nama of danda'ee jiraatu nama intini jedhudha. ስለዚህ abbaan barbaade waan barbaade jechuu immoo hin danda'a. Iddoo koo ga'uu jaan dandeenyeef warri waan meeqa jaartiidha naan jechaa ture inni sun tiraakii isaa haa oofu. Jaartii si on ta'e maali si on ta'e isan caalaa doktariidha
Degree afurin qaba isan caala. Kanaafiyyuu warra akkasii dhugaa rabbi. Ammayyee koo. Ani warra akkasii wajjin haasa'uuf yeroo qabu. Waan tokko beezii dhaggeeffadhu beezii fi waliin xaa'ooniin dhaggeeffadhu taraa haasa'aa. Waan akka isaanii. Waan tokko cimee gadi bu'uun barbaada. Ani dubartii gatiin ta'eef akka dubartii irratti gaafatti kolfamu immoo gaafa saba koorratti namni taa'ee mudii qabu hin jaalladhu. Dhugaan sitti hima. Laphee koorraa jechuudha. Ati amma waan gochuu qabdu. Waan happenii ta'eera in laayifii keetti jechuudha. Amma maal goota beektaa jarattiin kun qallaalii miti. Sooshaal miidiyaan dhugaan siin jedha si maraachuu. Ani waggaa 4 irra jira. Gatii ta'eef ati sooshaal miidiyaarraa of tasgabbeessii poostiin godhiin try to be cool. Maaliif si arrabsu ati arrabaaf aaraadha. Kanaaf waan gadhee afaan keessaa si baasanii baalagee maqaa si kennu. Dhugaan siin jedha. Kanaaf ati poostiin godhiin waa'ee isaan haasa'iin khalaas. Nuun araaramneerra. Anaaf Mansuur araaramneerra. Haasa'aa jirra nagaan bu'eera rakkoon tokkoyyuu hin jiru. Boor deebi'ee dhufa. Sargiin goonaa isaan argisiisnaa. Kanaaf rakkoon tokkoyyuu hin jiru. Waan tokko ta'e iccitiidhaan qabadhu. Isas taanaan icitiidhaan qabadhu. Aniif Mansuur haasofneerra rakkoon tokkoyyuu hin jiru. Araaramneerra. Warri suuraa koo gadi galagashan. Suuraa isaas gadi galagashan lamaan isaaniiyyuu giruppiin lamaaniyyuu amma dhimma kana sijammar dhimma Mansuurii fi dhimma kee inni gaa'ela keessanii mul'ata. Amma akkasumatti haasofnaa isaa bira waa'ee kana ajandaan ajandaan kun akka ka'uu sin barbaanne dhugaadha waan biraa haasofnee taphanna rakkoon qabu bakka kana irratti yaanni ani ibsachuu qabu yoo jiraate akkuma amma jedhame kana maaliif namni tokko yoo suuraa keetis gaggaragalchee yoo ol garagalchee yoo si faarsise homaa siin godhu yoo si arrabses homaa siin godhu maaliif atis jireenya mataa keetii jiraatta isaanis jireenya mataa ofii jiraatu. Wanti tokko yoo jiraate ammoo maaliif wanti tokko ni ta'a fedhu beekaatu namni yaada laguu dogongoraanis yaada lagamu waldhabbiin namni numa waldhabaa maaliif sunsumnuu walitti bu'aa jette Oromoo yoo mammaattu. Saniifuu waan waldhabbii nama lamaa jidduu jiruuf wanti akkuma amma miyyoon jettu sooshaal miidiyaan kun nama arrabsaa tokko ammoo namaaf aaraa tokko namatti aaraa. Mansuur illee arrabsaa sillee ammoo arrabsaa wanti jaaniif hin jiru maaliif kalees namni wal isin hin barsiisne ufii wal bartanii walitti dhuftan har'as namni wal isin hin dhabsiisne ufii keessanii wal dhabdan akkuma kalee wal bartan san har'as rakkoo jiru namni fixachuu qaba isinuma lamaani malee namni biraa namni isin jidduu galee sillee arrabsaa isallee arrabsaa eebbifame haadhoo haalli kun gaarii kanarratti baay'ee yaada kennu haasa'uun barbaachisu already isaan dhimma isaanii dhimma keessaan xumura tokkuma xixiqqoo ulfaadha taa'ee. Dhimma isaanii baay'ee bareeda. Akkuma amma caaltuun jette isaan nama kaleellee hojii jiru warraallee araaramanii walitti deebi'anii akka fedhanii jireenya isaanii laayifii isaanii oofachuu danda'an. Waa'ee kanaa irratti si jammare anallee ni ilaallatu amma jechaa fi miyyoon dubbannaan hin dubbadhe malee waa'een kanaa na ilaallatu. Laayifiin nama lama isaanuma ka wal dhabee saddaan guru yoo walitti deebi'ee hojii jiraatu isaanuma lamaan qofa jechuudha. Kanaaf waan xiqqaanis beekaan wallaalaan lammaffaa ammoo sabni duraan amata meeqa nu cunqursaa nu miidhaa waa meeqa nu godhaa ture har'a isaanitti nuti jaarsummaa kennannee asiin nu wajji haasaa gara siin suuraa kenna baasaa nutti kolfaa waa meeqa nu hin jaaniif hin jiru maaliif waan nu fixachuu dandeenyu jechuudha waan nu bira jiru. Orma biran barbaannu jechuu barbaadeeti na ofolchaa dhiitamas naa godha. Waanuma yaada gaariidha. Akkasiin biraa akka dubbatu yoo jiraate haa dubbatu. Eshi caaltuu koo siin jaalladha diiboo koo hunda keessanuu garuu waan tokko jechuun barbaada. Ameerikaa usaduu የምትወስዱ ሰዎች ካላችሁ ጫላዬ ቤዛ አወኩሽ አሁን ገና የኔ ቆንጆ እንዴት ነሽ? እኔ ያቅሻለሁ በሆነ ነገር ማለት ነው። እሺ ማዬ እሺ ውሰዱኝ አሜሪካ አንቺ ነሽ እንዴ? አረብ ሀገር መሮኝ በድምፅሽ ነው ያወኩሽ እያየውኝ አይደለም አሁን አየውኝ ስምሽን በድምፅ አወኩ። እሺ ማዬ
አንቺ እኮ ስማርት ነሽ። ይውሰዱኝ፣ በእውነት አረብ ሀገር መሩኛል። እኔ ቤዚ በጌታ እኔ ራሱ እንትና ላይ አሁን ገና እንትና አካውንት እንደተማርሽ ሰምቻለሁ። አካውንቲንግ ዲግሪ አለሽ አይደል? ቢዝነስ ማኔጅመንት። ቢዝነስ ማኔጅመንት። ኦኬ። ስለዚህ እንዲህ እናድርግ፣ እንትን እልክልሻለሁ ሊንክ ማለት ነው። እሺ። ዳይሬክት በስ እንግሊዝኛም ጎበዝ ነሽ ታስብሽ። ኦኬ። ጎበዝ ነሽ። አይ ዶንት ኖ ግራመር፣ ሌላ ነገሩ ያው እንግሊሽ ቲቸር ስለማትሆኝ መተሽ አካውንታንት ወይ የሆነ ቢዝነስ እንትን ላይ ስለምትሆኝ ችግር የለውም። እንትን እልክልሻለሁ ሊንክ እልክልሻለሁ። በውስጥ እንዳረሳ እንትን በይኝ፣ እልክልሻለሁ ሊንክ። ኧረ እኔ ፎሎ አድርግሻለሁ። በአሜሪካ ቀልድ አላውቅም። ዳይሬክት ሊንክ በባል ምናምን አያስፈልግሽም። ለምን አንቺ ጎበዝ ሴት እና እከታተልሻለሁ። ሴቶችን ሁላ በጣም ጠንካራ እንደሆንሽ ያለው በጣም ሴቶችን ስትመክሪ፣ አሜሪካን ያላችሁ ሴቶች፣ ኢሮፕ ያላችሁ ሴቶች፣ አረብ ሀገር ያላችሁ ሴቶች ብዙውን ጊዜ እከታተልሻለሁ። እኔ ግን የማውቅሽ በቤተሰብ በኩል ነው። የአንቺን ቤተሰቦች አውቃለሁ። እውነት? ያ እውነት። ኤሳን ዘመዴም ፊረኮስ ta'uu dandeessaa hin beekamu dhiisisa sitti ያ ፊረኮስ ta'uu dandeessaa. warra keenyaati eeluudhaati. Iluu miti garuu firakoo ta'uu dandeessaa sin beekaa. Kanaaf Esi qabante immoo qabante gaa. Way Beeza. Mucaa jambuudhaa jabaatu. Mucaa maatii gargaartuudha. Mucaa iddoo guddaa gahuu dandeessuudha. Jabaadhu cimtuu akka kee nu barbaachisa. Cimtuu akka kee immoo jajjabeessinee iddoo guddaa geessisuu qabna malee intiniin jennu. Kanaaf liinkii intinii jedhee siin ergaan intinii keetiin fiildii keetiin intinii kan jedhan even yoo isaan intiniin jennillee kaampaanoonni ani beeku baay'een oonaroonni jaajiranii isaan wajjin kontaaktii godhee daayireekt akka isaatti qunnama gochuu nan danda'a rakkoon jiru. Namni nan beekun jedhamu ammallee. Beekan Beekamas gootes baay'ee beezi. Beezaan haqaataa beekan. እኔ ራሱ አውቃታለሁ ግን እሷ መሆኗን አላወኩም። የምር ገና ካሜራን ስትከፍቱ ነው ያዩዋት። አዎ ልጫወት ነው የገባው። ሆነስሊ እኔ ሴት ልጅ ቶርች ማድረግ አልወድም። ምክንያቱም ሁላችንም እንዲያውም አንድ ቪዲዮ ሰርቻለሁ መናገር የለብሽም ምናምን ነገር ብዬ ማለት ምክንያቱም ሁላችንም በህይወታችን ብንናገር የሆነ የጎዳን ወንዳለ እውነቴን ነው የምልሽ። ፐርፌክት ብንመስል ቆንጆ ብትመሲ ስዕል ብትመሲ ዋቴቨር የሆነ ያስለቀሰን ወንዳለ በህይወታችን እመኑኝ። ግን ሁሉም እያስመሰለች በውስጧ ይዛ ኩልኩል ነው የምትጫወተው። ገባሻ? ስለዚህ አንቺም ያንን እንድትሆኚ እንዲያውም ቪዲዮ ተናግራለሁ። እሱ ወንድ ነው እመኚ። መኪናውን እያሳየ በቀን 4-5 ሴት ማመላለስ ይችላል። አሁን ባለው በኢትዮጵያ ፋይናንሻል ችግር ምክንያት ማለት ነው። የምንጎዳው እኛ ነን ሴቶችን። ለዛ እንዲያውም ጸጥ በይ ብዬ ቪዲዮ አስሬው ነበር። ከእስር ቤት ነው የወጣሁት አለ። አሁን ወደ እስር ቤት መመለስ ፈልጓል። በቃ ተረትቻለሁ፣ ተመልሼ እስር ቤት ገባለሁ ብሎኛል። ስለዚህ አንቺ እንዲያውም ሚዜ ነው ዋይ ከናዲ ሲሲን ጀዴራ ዋይ ኖ ማል ሀማን ዱበኔ እኮ ሚዜ ኮሳት ዲቦራ ለመፋ ወርቄን ሰደፋ No, una sai Asa biratti ufficiale ko. Bezi waan kana miti amma asa enjoy akka isheen gootu barbaadanii faarfannaa dhaggeeffannaa waaqeffannaa kottodhe kan yaameef jechuudha because malee dhimma kana ishuu kana asirratti amma bakka enjoy time kee ignore gochuun qabdi. Jaratiin ቀላልኝ ዛንሲን ጀዳ ጀራቲን ወረ ቲክቶክ ነው ማን ቲክቶክን ነመመራት ያኒ ካናፉ አመዋይ ሳኒ ሃሰው ሚጣመሳኒ በጀት እንዳከነቱ ባይዘወይ ቢዩስ ነምኔሮ ወንተ ተይና ቢዩስ ነጎቹ በርባዱ አኒሞ ጀሪቲ ፉፊ እንዳውም ከነዳምቲ ከነቲ ደበለከስ ጎዲ እንጀላ አቺ ነንኮልፋይቹላ Caaltuu
Caaltu yeroo takka dhiifama maal hin jechuu barbaade ni beektaa? Waa'ee lammaffaa yoo haasoftan afaan isaaniitiin dubbachuu jirtanii itti aansee ammoo akkuma amma saayimni teessiin jechuu jirtu kana yoo ati viidiyoo garaagaraa gadhiistee wanta garaagaraa hojjette ilaal namatu si arrabsaa si aarsaa namni keenya ammoo tuyyuu bakka waan ati yaadanne waan keessa kee hin jirrellee akka ati yaadattee waan biraatis dubbattu kan nama godhu uummata kana kan nama maraachu maaliif sooshaal miidiyaa kanarratti jechuun ni agarta wantoota baay'ee arguu dandeessa na olittis. Kanaafuu ati namaaf bakka hin qabaatin bakka kanarratti wanti fedhe haa dalagamu. Ati beekaas dalagii dogongoraan isaa dalagamu takka warruma isatti dhaqee inni wajjinaa sa'ee akkas goote achirratti intini keessaan dhufanii si fuudhuu barbaad akkasidha silkiin koo kunoote isatti akkas warruma asirratti ammoo arrabsaa oolu innaa faarfannaa banan na waaqeffannaa isattis akkuma sana warri intini kontinii gochaa turan anaan na fuudhi silkiin koo kunooti akkasitti ምንም አልፈልግም እንደዚህ በነፃ አግባኝ warra jedhantu jiranna wanti akkanaa kun lamaan jidduu jiru hanga fedhe yaraan isaa jiraatu tolaan isaa jiraatu atis dabarsitee hin kennin maaliif waan rabbi beeku ilma namaa beesisuudhaaf wanti ati cinqamtuuf hin jiru maaliif namni yoo beeke wanti si godhus hin jiru wanti si godhus hin jiru atuu ni beektaa rabbis ni beeka yoo innis hamaa sitti dalage yoo atis hamaa isatti daladde ni beekta gin ammoo ilmi namaa kun sila maaliif kalee waan fedhes haa ta'u guyyaa tokkos ta'u gammachuudhaan wal agartanii akka silaa ilma namaatti hojii nyaattanii guyyaa tokkos ta'u hojii dabarsitanii jirtan. Maaliif mansuurarra yoo si miidhee miyyoo tana ni miidha jedhee yookiin faawula wayii sirratti dalagee kan si miidhu ta'e sirraa homaa hin hir'isu maaliif miidhamaan abbichuma nama miidhu san wanti nuti beekuu qabnu jechuudha. Saniifuu wanta kana laaltee atis waan kalee darbe kanaaf har'a ammoo as baatee viidiyoo waan icciitii kalee hojii qabdan haasaa kalee hojii qabdan wantoota hedduu hojiin qabdan har'a yoo waan kana sooshaal miidiyaa irratti kan gadhiistu ta'e bu'aan siif buutu akkas hin jiru wanti siif dabalamu tokkos hin jiru jechuudha. Yoo si arrabsuu si aarsuu jecha garaagaraa akka amma jettu kana keessaan si barreessanii wantoota garaagaraa siin jedhanii bakka akka miira keessa si galchaniiti namni yoo miira keessa gale waan dubbatuuf waan dhiisu hin beeku. Saniifuu yoo obsa qabaate hoo wanti hundi ni darba wanti ammaa kun ammoo ammaaf oowwee sillee namaanillee hosi dhabsiisaa fakkeenya firri kee ni jira warri kee ni jira tokkoffaas maqaa keetis eeguu fira keessanis maqaa isaanii eeguu maqaa biyyaatis eeguu akkasitti kun sirra jiraata gorsa obbolummaatti dhiifama. Dhugaadha gorsa baay'ee bareeda. Jaratti sanatti mana keessa jiru dubbata hiroo Suni crazyidha beektamiti namichi Iyyoodaab jedhamu nagaa miti sammuusaa dhugaan siin jedha Oromoo salphisaa Oromoon jaallatu jaratti lamman sun maraataa wayyaa keessatti nama maraatee beektamiti jara namanii dhugaan siin jedha annan beekan sirriitti jara lammanuu nan beekan sirriitti jarri akka feetee jennaa saree tokko qabna akka saree sanatti ilaalaan dhugaan siin jedha namaniin jira amma si jaallatanii maaliif Oromoo xinneessuu gatii barbaadaniiti dhugaan siin jedha booriimmoo sitti qabu dhugaateeti isaan duraanuu karaa itti Oromoo icciitii Oromoo baruun Oromoo arrabsuun isaayyuu ta'e Mansuur irraa si jammar akka Mansuur ol ba'ee sooshaal miidiyaa irratti dubbatu akka inni uffatee deemu hin fedhan maaliif akkuma isan feene san sillee akka hin feene beekuu qabda. Wanni ati beekuu qabdu jechuu caaltuun dhiifamatti maaliif ani viidiyoo ilaalaa ture yeroo ati mana daalachaan bakka Mansuur jirutti si arrabsu san hedduun natti hin tolle hedduun gaddaa ture akka nama tokkootti maaliif sila akkasitti arrafamu Daalachaan maqaa horiiti horiidha an horii jedheera dhiifama yeroo tokko ni fidama dhimma namaa akkasiin kaaftan siniin eeyyamu daalachaa jechuun horiidha kabti na'u ammayyuu waan tokko dhaggeeffadhu miti mana isaa hin hidhatne mana isaa akkamitti akka naqe
explains ni godhe isa beeka ani beeka akkamitti akkatti dhayte na bira turtee deemte sa na bira turtee akkatti karaa jalqaba isaatti wajjin taanaan maqaa isaa kaasaa turanii maaliif bira turtee akkatti deemte beeka waan sana kaafte dheeraaniyaa jalqabaan gadhumaatti ani nama Caaltu anaaf experience gocha waan ibsu barbaachisu sababii isaa an jalqaba keessanii kaasee hangammatti maal keessa turtan nan beeka siif masuru jechuudha naannaa Itoophiyaatti ol fuutanii kaasee yeroo inni dhubbee kaasee wajjiniin isaa seera rakkoo san sin gidduudhuuf haasa'u surgical technique which is like a big accomplishment good for you congratulations for your graduation እና ሰርጅን ነኝ አልሽ እሱ ነው ፌንድ ያደረገኝ እና ኤንፒአይ ነምበርሽንም ፈለኩት ፐብሊክ ሪጋርድ ነው ፈርስት ኔምሽን እና ላስት ኔምሽን አስገብቼ የለም እና ለዛ ነው ግን ፐርሰናል ነምበሬን ከሰዎች ሄደሽ የሄድሽበት ርቀት which is እንትን አይደለም ባደውይብኝ በስልኬ ደስ ይለኛል ኮንታክት ባታረጊ ለፐርሰናል ኦፒኒየኔ ግን ከደበረሽ እኔ ያንቺ ሜንታል ሄልዝ ፕራዮሪቲ ስለሆነ እንድትናደጅብኝ ስለማልፈልግ ሶሪ ከተናደሽ በእኔ ግን የጠፋው ጥፋት ኦፒኒየን ስላለኝ አይምሮዬ ስላሰበ ኦፒኒየን የራሴን ኦፒኒየን ስለሰጠው ነው ግን እኔ አሁን የምፈልገው እየነዳሽ ቲክቶክ ላይቭ ላይ አትምጪ ቴክ ኤ ብሬክ 3-4 ቀን እመክርሻለሁ ሰርጀሪ ሩም ሆነሽ የሂፓ ቫዮሌሽን ነው የሰዎችን ፐርሰናል ሪካርዶች ኔም ምናምን እየሰማን ነው እንትን እያየሁብሽ ያለሁት I don't want you to lose your job your mental health even your life እና ይሄንን ነው ማለት የምፈልገው እኔ ማደርገው እያንዳንዷን ነገር ካንቺ በላይ ያውቃለሁ ስለራሴ ማለት ነው ምክንያቱም አንቺም ስለራስሽ ከኔ በላይ ታውቂያለሽ ማንኛውም ሰው ስለራሱ ያውቃል ሂፓ ቫዮሌሽን ላልሽው ነገር ፔሸንት ፕራይቫሲ አይደለም ያወጣሁት ስለራሴ ደግሞ እዚያ ውስጥ ሆኜ የፈለኩትን ነገር የማድረግ መብት አለኝ ክሎኪንግ ካረክሽ በኋላ ሰርጀሪ ሩም ውስጥ ሰርጀን ነሻል ጭንቅላት ትከፍቻለሽ እኔ በስትራቢያ ወደ በምን ሆነ አላቅም ጭንቅላት ምትከፍቺው ጭንቅላት ከፍተሽ ግን ቲክቶክ ላይ ላይ ተወጫለሽ ትናንት በኔ እንትን እይታ ሳይሽ ማለት ነው ግን አንቺ አርፈሽ ሰርጂካል ቴክኒሽን ኢንትሪሽን እንደዚህ ሳድርግ አንቺስ ኦኬ እኔ ስልክሽን ወስጄ እንትን አደረኩኝ አንቺ ስለማው ፐብሊክ ሪከርድ ነው እኔ አይ አላስቀምጥም ሌሎችም ሰዎች እንዳያስቀምጡ ኦሬዲ እንትን ተብሏል ስለዚህ ምንድነው ስለኔ የሚያቀው እዚህ እኔ አካባቢ የሚኖር ሰው ብቻ ከዱሮ ጀምሮ የሚያቀኝ ሰው ብቻና ከኔ ጋር የተማሩ ኦፍ ኮርስ አንድ አበሻ ልጅም አለ ከኔ ጋር የተማረ ከዱሮ ጀምሮ አብረን የመጣ ነው ማለት ነው እሱ እንኳን ቢሆንና መጥቶ ቢነግርሽ ደስ ይለኝ ነበር እና ከዚያን ውጪ ሁሉም ኢንፎርሜሽን ፐብሊክ ላይ ይኖራል ማለትም አይደለም ቢሆንም ደግሞ የሆነ ነገር መጥፎም ብልና ባደርግ በውስጥ መተሽ እኔ እኮ እህትሽ ነኝ በውስጥ ፈልገሽ መተሽ እንደዚህ ፈልገሽ እንትን እንዳልሽ አትሊስት ትንሽ ጨርፍ አግኝተሽ ከሆነ ከዚያም በኋላ መተሽ ጫልቱ ይሄ ሌላ ነገር ቢጠፋ ምንድነው ቲክታክ ሜሴጅ አለው አይደል በውስጥ ሜሴጅ መላላኪያ እሱ ውስጥ ገብተሽ አልፈልግሻለሁ ይሄ ትክክል አይደለም አጥፍተሻል ስለዚህ እንነጋገር ብለሽ እንትን ብትይ ምንም ችግር አልነበረውም ግን ለምሳሌ አንቺ አሁን እንደ ጥሩ አስበሽው ቢሆን ወይ ደግሞ እንትን ብትይ እሱም እኔም ኦሮሞስ ከሆነ ድረስ ሁለታችንን እኩል ነን ባንቺ እንደሱ ማሰብ ነበረብሽ እና ቀድሚያ እኔን ከመከርሽ እኔ አሁን ለምሳሌ ደወልኩልሽ ትናንትና ለምንድን ነው የደወልኩልሽ እስቲ ቆይ ይሄ ነገር ያው እውነታውን ትወቅ በስርዓቱ ሰላም ብለሽኝ እንትን ብትይ የሆነ ሞር ገለጻ ሰጥቼሽ ከዛም በኋላ ከተረዳሽ ተረዳሽ ካልተረዳሽ ደግሞ ሶሪ ብዬሽ ዝም ልል ነበር ግን አንቺ ዩ ስቲል ፒኒንግ ምናምን ነገር የሆነ ነገር አለ አይደል እንትስቲ ኦኬ አልኩኝና ወዲያውኑ ቴንክ ዩ ብዬ ዘጋውኝ ማለት ነው ስልክሽን ከዛም በኋላ በራሴ መንገድ ደግሞ መሄድ ጀመርኩኝ ማለት ነው ምንድነው አሜሪካ ነው ያለነው አሜሪካ በኖር ማለት ጀስት አትሊስት የኛን የኢትዮጵያውን ባህል ይዘን ብንመጣ አሜሪካኖች እንዴት ነው ህጉ እንዴት ነው የሚሰራው እዚህ ሀገር የሆነ ነገር ሲከሰት እንዴት ነው እንትን የምንለው የሚለውን ነገር ብዙ ሰው የሚያውቅ አይመስለኝም አበሻ ስፔሻሊ ስለዚህ ያ ትክክል አይደለም የሆነ ሰው
እንትን ሲል እዚህ ሀገር ምንድን ነው የሚደረገው? የሆነ ሰው ለምሳሌ የሆነ ነገር እንትን ሲል መጀመሪያ ኢሜይል ልኮ ነው የሚጠይቁት። ከዚያም በኋላ ያ ሰው በተባለው ነገር ካልተገኘ ወይ እንትን ካላለ ነው ወደ ህግ የሚወሰደው ማለት ነው። እንደሱ ነው። እንደሱ ማድረግ ነበረብሽ።